Haalli amma jiman keessatti ta'amaa jiruu fi deemamaa jiru manguddoo umriin isaanii guddaa namichi garaa raqaa namichi garaa afaan ajaa'aa namichi tortoraan jechuudha. Yeroo ammaa kanatti magaalaa Jimmaa keessatti bakki sun maal jedhamtuyyuu haalli walumaa galatti haala Jimmaa keessa jirtu baay'ee kan nama jibbisiisudha jechuudha. Sababni isaallee maaliif hojjetanii kuni akkuma beekamu dhugaa dubbachuuf kan baay'ee tokko fokkataadha jechuudha. Haadha manguddoo jechuudha. Dubbii isaanii himatanii dubbiin isaanii sun deebi'uu didee fi dhugaa tokko nama ajaa'iba. Ajaan isa jechuudha. Tortoraan isa kaabineen gisee ammaa kana wallaahi dhasii bakka nyaanna afaanii garaa ofii malee kun abbaa kiyya jettee ilaaltu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatichaa naannoo dhiidhamee fuudha akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isin jecha viidiyoon har'a qabadhee isin dhufe asuma viidiyoo kana laayik gochuuf sheer gochuuf sabskiraayib gochuuf na bira dhaabbadhaa isin jecha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baay'ee tokko na galatooma iddoo isin galateeffadha. Har'a waa'een ani isin qabadhee dhufee haalli amma Jimma keessatti ta'amaa jiru abbaa keenya ani nama guddaadha abbaa keenya jechuudha. Namni kun rakkoo isaa maa himata rakkoo isaa maa gabbayee dubbata rakkoo isaa maa gara seeratti himata jechuudhaaf gochan taane waan hin taane har'a abbaa ofii namni kamitti nama itti waamee garaa ofii garaa quufuuf jecha har'a abbaa isaa dhugaa rabbi jechuudha. Uummanni akkasitti achi taa'u suni jechuudha. Otoo gizee san jechuudha. Namicha garaa raaqaa san achitti qabani hundi wallaahi dubartiin jabduun jechuudha. Dhiira dhiisiti dubartiin jabduun otoo gizee san jechuudha. Namicha san achitti biyya isa maalinnaatiif dhiifame isa gaafata jechuudha. Amma himataan suni dhiifamaa ani himachuu kiyyaaf ani isinitti dubbachuu kiyyaaf maaliif dhiifama gaafatan? Wallahi dhaziim namatu hin jirre jechuudha. Silaaqa akkanaa kana jechuudha. Yeroo san uummata fuulduratti afaanii funyaanii dhiiga isa raran jechuudha. Wallahi dhaziim maali yoo doote nus bimbar rabbii waasoo godhe guyyaa rabbiin si kalaqisan dooti. Maa yoo doota? Abbaa keessan irratti abbaan keessan gabba'ee dargaggeessa duratti dargaggeetii duratti dhiifamaa kaabinee kaleessa karaa deemtuu bitamtuu jechuudha. Bitamtuudha baramma odoo bitamuu baatee nama achi keessatti dhalatee guddate odoo ta'e wallahi abbaa isaa san jecha san hin jedhuuni akkas jedheen arrabsu hin mootuu hin viidiyichi addaan jete. Viidiyoo isin maxxansuu danda'u. Viidiyichi sun addaan jete viidiyoo sun odoo addaan cituu baatee warri viidiyoo waraabu namoonni biyya keessa jirtan viidiyoo akkana kana waraaba gadi dhiisa. Dhugaa kana bichaayyuu miti jechuudha. Akkamitti himatamee erga risiitiin isaan deebiin maaliif deebi'uu fi dide hin laallamuu fi himmoo asirra seerri tokko jechuudha. Fakkeenyaaf seeruma kamuyyuu namni tokko waan tokko callise jedhanii silaa nama guddaa kanaan ishee himmootuyyuu jechuudha. Seerri tokko abbama fedhee maan taane naman arrabsu jechuudha. Akkasuma jedhanii bari isaanii maal jedhaniin isa fakkaataa dubbadhaa isin mirgi yaani isaanii isin dubbadhaa jedhanii deebi'an jechuudha. Wallahi baay'ee garaa nama nyaatan jechuudha. Yeroo akkasitti isaan akka daa'imaa ta'anii ergasii mootuyyuu ebaliyyoo jedhetti waamatu ebaliyyoo jedhetti waama isa haa waamattu jechuudha dachiin. Ni waamatti akkana kana waamattu dachiin jechuudha. Miskiina fudhatti. Dhugaa jechuudha. Dargaggeessi Jimmaa odoo namichatti san jechuudha afaanii funyaanii dhiiga isa raranii jiraatan. Wallahi dhaziim dogongortanii jirtan ijoollee Jimmaa. Tana hin dogongortan jechuudha. Silaa mootummaa miti. Mootummaan ebalumtuumi mootummaan akkana godhi hin jenne. Tuni kijibduun garaaf jechuudha akka mootummaan isii jaalatuuf akka mootummaan gaarii gooti jedhu har'a bakka hundatti bara. Jimman qofa keessatti miti kana beeka bakka hundatti hacuuccan jira jechuudha. Akka namni tifin jedhee waan dubbanne. Akka namni afaan ofii kana lugaanfattee jallee. Akka namni bakka mirgu isaa xiqqishumallee eegganne xiqqishumallee jechuudha. Jedhee mucachi akkuma mucachi jedhe xaraguu ataagaltii dhaabuu maali akkuma inni jedhe san dhugaa rabbii jedhe. Amma bargizee ammaa kana dargaggeessa yoo shabaaba jiddu galeessatu badhee keessa deemee maal jedhanii
badhaadhina guddisuuf jechuudha. Har'a ataakiltii dhaabnee har'a achi deemnee har'a bara dargaggeessuun jechuudha. Dargaggeessuun jettu kaleessa waggaa 20 akkas wayii kanneen kana jechuudha. Silaa kanneen kunniin dargaggeessa akkanaa kun namicha kana ammallee yoo isin affantanii isa warwaachiftanii hin jedhi wallahi dargaggeessa jemmaa inuu namummaa qabdan jechuudha. Har'a abbaa keessan xiqqeessee har'a niitii isaa duratti ilma isaa duratti dha'uun sun wallahi nama ajjeesu jechuudha. Ajjeesudha jechuudha. Saree isa godhe. Kan namichi uf xiqqeesse. Dhugaa dargaggeessa jemmaa kana jaallattan taanaan inuu namummaa hin qabdaniyyuu jechuudha. Maaliif gabbaatanii yoo rakkoo kana hin dubbachuu miti yoo namicha sana hin agarsiisin dalaguudha yoo namicha sana hin agarsiisin wallaahi rakkinna guddaa isin keessa jira isin mataa keessan dargaggeessa jechuudha. Fagoo biraan dhaqna waan fedhe haa qabaatu makiina haa qabaatu kiitiin makiinaa isaallee yoo qabaate maal qabdi yuutuun isilallee baadiyyaa keessa iyyuu maal qabaayyu kun gara guutachuu malee. Kanaaf haalli biyyi keenya keessa jiru biyyi keenya keessa rakkina irratti tokkoffaadha. Wanti hundi qaala'ee jira jireenyi isa miti taree jireenyi isa irratti taree kan immoo keessa yommuu namni wal jaalala waliin qabu mootummaan biyya nagaa buusaan jiru mootummaan salphaadha. Uummanni kun otoo walii galee nagaa buufate mootummaa addumatti gatee jaalala waliif odoo qabaate kabaja odoo waliif qabaate xiqqaa guddaa odoo walii kabaje odoo walii dhagaye seerri bakka hundattuu seera erga ta'e seeraan wanna abbaan seeran himate seeraan odoo xumuramee fi hayti isaa odoo baatee fi mootummaa nama bar gandarra deemu namni keenya tokko kana dogongora jechuudha. Mootummaan gandarra deemee akkanan jedhu soba kanan hunduun beena jechuudha. Fakkeenya bulchaan gandaa hin jira. Amma bulchaan gandaa hin jira. Bulchaan gandaa sun erga jiraate bulchaa gandaa san jalatti naannoo sun bula jechuu gandi sun bula jechuudha. Ganda san ka too'eetu karakkoo jiru furu hundumaayyuu bulchaa ganda saniiti. Gaaf bulchaan sun dadhamu gara seera olaanaatti dabarsanii akkasumatti malee kuni odoo uummanni walii galtee qabaate akkitti biyya guddatu beektan mootummaa dhiisanii mootummaa jechuudha. Ajajni mootummaan dabarsu hundumaa fudhatanii garuu isaanillee seera ufitti uummata kana hammatanii jaalala uummata kanaa makanii ka wal kassasu seeran ka bakka waan hundaa odoo kan godhan taate uummanni baay'ee jaalala akkasii odoo walii qabaate sadarkaa guddaarra jira. Garuu hanqinni keessan dadhabbinni uummata keenyaa waa hedduu jechuudha. Dadhabbinni uummata keenyaa tokko maalni hojjetan obboleeyyan kiyya walii galteen qaban bakkuma fedheettu jimman qofaa miti. Arsii, Harargees, Baalees bakkuma hunda keessa kaabineen tuni waan guuteef utoo uummanni dakanaa kun warri baadiyyaa kun miskiina hammachuu danda'an jechuudha. Utoo ofitti qabanii irra naannootu utoo amala qabaatanii uummata kana jiraachisuuf yaalanii lola irratti banuu nama guddaa tumuu nama guddaa arrabsuu hawwatii arrabsuu odoo kun jiraachuu baatee mootummaan uummata kanarraa barachuu danda'a. Waan biraan isa otoo uummanni kun wal jaalate mootummaan isin wal jaaladhaa jedheen gorsu caafirra waa ka'a jechuudha. Takkita mileessitu takkita sirreessitu takkita jeessitu takkita ol qabdu isin galee mootummaan caafirra garuu mootuyyuu kamtu miidhamaree uummata mootummaa waan takkan ta'u ka waliigaltee dhabus uummata ka uummata sirreessuu direessu kaabineedha. Biltigina garee biltigina kana baranuma ijoollee makeenya fagoo miti. Fagoo biraatti dhufan jedhina Amaaraa dhufan jedhina Tigree dhufan jedhina Walaayittaa dhufan jedhina Sidaamaa dhufan jedhina biltigina fagoo miti Oromoo makeenya. Damoosa guddalleen argattuu bara. Otoo damoosa guddallee argattee abbaa isii dhoofte otoo damoosa guddallee argattee waan akkasii raawwattee uumaa miti. Garuu mootuyyuu hojiin isaan hojjetan bakka hunda keessattuu dubartii takkatu Adaamaa keessatti garee biltiginaa turte. Duraan garee biraa turte isin haa garamu. Gareen biltiginaa kun maaliif uummata tuffatee uummata ciqqee uummata cabsasanii galee gareen biltiginaa kun waan isaan argatu waa argatan. Dubartiin kun
faarsuu abiyyee galtee deeggaruu abiyyee galtee maal jettee gaaf kaani mana argatte. Kuni mala jechuun mala ittiin nyaatan. Nama namichi kun nyaanna isaatiif nama kanatti keessa abbaa isaa kanatti keessa abbaa isaati jechuudha. Maaliif nama guddaadha waan fedhes ta'u. Har'ammoo namichatiin kuruuruun gurcuun jechuudha. Gurcuun balbala dura abbaa ofiitiin abbaa namaatiin saree gootee xiqqeessitee arrabsitee tumsiisuun sun jechuudha. Wallahi nama hin ajjeefte guutuu jimmaa ajjeefte takkama akkanumatti jechuudha. Otoo bakka bare odoo arsillee ta'e otoo baalellee ta'e odoo harargellee ta'e odoo wallos kamises ambos ta'e namni gocha kana raawwate akka biyya naannoo sadiitti ajjeese jechuudha. Nama guddaa kana xiqqeessuu jechuudha. Hamma fedhee ijaarsi kun balleessi fakkeenyaaf hin xiqqeessaa hin arrabsaa immoo isinii ilaallaa nuti isinii fixaa seeran jechuudha. Kabajaan abbaa isaa kana ofitti araarfata ofitti obsa seeruma kabajamaan mee har'a irra nuuf tara gaafa durallee nutti himattanii turtanii har'allee nuuf obsa silaa akkasi dubbiin har'a mootu nu quruuruun garaa ofii guuttachuu jechuudha. Nama guddaa laa ilaaha illallah wallaahi lazii waan dubbannu qabne jechuudha. Jiruu addunyaa tanarratti dubbannu dhabna bakka si jibbisiisa yoo jechuudha. Haalumti ilmi namaa keessa jiru kun baay'ee tokko nama jibbisiisa wallaahi lazii. Ana barna garrama akkamitti ilmi namaa kun har'a nama guddaa gad deebisee xiqqeessee ijoollee keessatti saree isa godhee isa tuma. Harka isaa san rabbiin isa haa dha'u. Wallaahi rabbiin isadhaa illee. Mucaa tokkotu maal jedhe isinitti fakkaata mana hidhaa keessa ture. Jechuun achi keessatti odoo inni hidhameen ta'initti nama achi keessaa jechuudha. Namoota ofitti qabaa namoota achi keessa dalaga namoota ofitti hammataa ture. Maaliif namni kun foon kiyyaa namni kun saba kiyya ka jedhu waan akkasii san hin raawwatu. Namni akkatti jira jechuudha obboleeyyan kee. Ooluma ka'anii sireeba ooluma ka'anii maal jechuudha ooluma ka'anii jenii wallaahi lazim baay'ee garaana nyaatan jechuudha. Ani wallaahi lazim viidiyoo sana argate viidiyoochi xiqqishoo turtee kutamtee isin bar abbaa keenyallee kanatu bula jettanii yaaduu qabdanii isaan bicha irratti dhaabattu dubbiin fakkeenyaaf abbaan keenyas boru karaan kanuma haadha keenyas mataa keetis obboleettiitis boru kanaan kanuma jettee yaaduu qabda jechuudha. Malee dhibaluun bichaatuma jettee dhiisin kun isee haa galu. Kanaaf ani waan isin jechuu barbaadu wallaahi baay'ee ulfaata. Haala biyya keenya keessa jirtu sun baay'ee tokkotti ulfaata jechuudha. Wallaahi lazii taateen jimman keessatti ta'aa jirtu baay'ee ulfaatte jechuudha. Wallaahi lazii kuni bakka hunda seena bakka hunda kaarraa asitti arge borachittis dalaguu danda'a kaarraa asitti dalage kaabineen bakka biraa akkanuma nu argitu kana argeetti achittis arguu dandeetti. Maaliif yeroon ammaa kun miidiyaadha. Burdeemtee biyya bira keessattis dalaguu dandeetti. Yookiin immoo fakkeenya fudhattee bakka biraatittuu dalagu waan kana hojjechuu danda'an jechuudha. Wallaahi billaahi ulfaata. Kanaaf maal isin jechuu barbaadu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Wallaahi ani gochi kun sirrii miti gochi kun hojjetame kun gochi fokkataadha jedhee akka garii yaada kiyyaatti. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu viidiyoo kee kana wallaahi ijji otoo ta'aa jiru walitti nu deemtis. Kanaaf viidiyoo kee kana laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib naa godhaa. Yaada keessan naa barreessaa. Qeeqa keessanis yoo qabaattan yoo an dogongorii yoo an balleessaa siin balleessite yoo ani maal jedhisitti waa hundumaayyuu jechuudha. Wallaahi isin na jabeessitanii isin na ga'u keessanii hedduu takka isin galatoofadha. Hedduu isin jaaladha baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Kanaaf nagannaa turaa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni yaada qabattan yaada keessan naa gahaa. Viidiyoo kiyyaa asuma irratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti.
nagaatti.